Yeroo tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa wanti miidiyaa kanarratti dubbatamu carraan ijoollee keenya maaliif akka akkas ta'e hin beeku. Karaa tokko yoo biyya kana dhufanii harka namoota biyya kanaatiin kan ijoolleen keenya miidhaman jechuudha. Yeroo tokko immoo ijoollonni baay'een immoo harka maatiitiin kan isaan miidhaman jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf inni kun gaa maaliif akka ta'e garuu hin beeku ani dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Egaa homaa miti garuu namni obsee kan hunduma keessa darbuu hin danda'a jechuudha. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isiniin jecha ani nagaa kooti. Isinis akka nagaa taatan abdii guutuu qaba. Egaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri maatii koo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessan itti hafuu galatoomaa ulfina guddaa na biraa qabdu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a immoo viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Innis waa'ee seenaa mucaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan guddaa irraa bartu jedhee abdii guddaa qaba jechuudha. Mucaan kun nama ani beekudha. Intala wasiila kooti yookaan durbii abbaa kooti jechuudha. Wasiilatti walii oolla jechuudha mucaa kana faana dhugaa dubbachuudhaa fi mucaan kun biyya Arabaa kan hojjette waggaa 12. Waggaa 12 mulu hojjette jechuudha. Dhugaa waaqayyoo wanta ani beeku jechuudha. Anu yeroo suni kutaa jaatee akkasiin kutaa shaniin baradha jechuudha. Yeroo sun jechuudha. Anu kutaa shaniin baradha jechuudha yeroo sun. Egaa mucaan kun waggaa 12 kana mulu biyya Arabaa kana hojjette jechuudha. Waggaa 3 yeroo jammaraa Beeruuti kan ishiin hojjette. Waggaa 9 immoo Duubaay kan ishiin hojjette jechuudha. Egaa mucaan kun sa'aatii deemte sunitti gaa'ila yookaan homaa qabattee hin deemne jechuudha. Mucaan kun homaa qabattee hin deemne maatiidhuma ishii biraa jiraatte jechuudha. Egaa isa duraa yeroo waggaa 3 Beeruutti turte suni maatii ishii gargaaraa maal jechaa jechuudha kan ishiin turte. Sanii gara Duubaayitti deemte jechuudha mucaan kun wanta dhugaa ani beekudha jechuudha. Ani xiqqoo ta'een beeka jechuudha laa yeroo sun isinii galu xiqqoo ta'een nan beeka jechuudha. Yeroo sun biyya keenyatti biyya alaa deemuu wanta guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuu bakka ammaa kanaa wanni miti bakka wanta bakka addaa wayitti ilaalama yeroo sun namni biyya alaa deeme jechuudha. Egaa mucaan kun gaafa kana biyya isa lammaffaa irratti gara biyya Duubaay deemte gaafa biyya Duubaay deemtu hojjechaa turte. Egaa akkuma nama tokko namni tokko gaafa dhalatu yookaan jireenya kee keessatti gaafa ati suuta guddachaa deemtu gaa'illi si barbaachisa. Eenyumtuu taanaan jireenya nuti jiraannu jireenya har'aa osoo hin taane jireenya boruuti jechuudha. Kanaaf gaa'illi nama barbaachisa jechuudha. Mucaan kun akkuma nama tokko gaa'ila qabatte jechuudha. Gaa'ila qabattee gaafa kana gaafa ishee gaa'ila qabattu deebitee gidduutti waggaa lama hojjetteeti yeroo waggaa 3ffaa ammallee deebitee gara biyyaa galte jechuudha. Gara biyyaa galteetu sargii godhattee heerumte jechuudha mucaan kun. Heerumtee waggaa tokko bichaa teessee mucaa deessee mucaa tokko deessee mucaa ji'a 4 gattee gara Duubaayitti deebite jechuudha. Egaa mucaan ishii fuudhe kun maatii qaba. Mucaasaa maatii isaatti kenne jechuudha. Maatii isaatti kennee innis baadiyyaadhuma jiraataa wayinuma qotaa. Egaa jireenyi isaanii jireenya fooyya'aa jiraatu jechuudha baadiyyaa keenyarraa. Ishiin birrii ergiti waan hundoonneetti waan ta'eef jireenya fooyya'aa jiraatu jechuudha. Egaa gaafa kaanii namni hammuma baadiyyaarraa gaafa magaalaa deddeemu jireenya isa kaleessaarraa har'a waa barachuudha. Egaa mucaan kun gaafa kaanii jireenya baadiyyaa dhiisee gara magaalaatti gale jechuudha. Egaa ishii yeroo suni baadiyyaarraa hin deemin achuma taa'ee hojjedhu. Gaafa ani dhufee gara magaalaatti gallaa hajjettee mariisiftee jechuudha. Inni garuu sa'aatii sunitti ishii nageenya galee tanaan magaalaatti galee suuqii waan garaagaraa jedhee egaa dhiirri karaatti nama amansiisuu qabu waan ta'eef jechuudha. Damoo mucaan kun mucaa tokko wajjin hin qabu jechuudha. Mucaa tokko wajjin hin qabu. Gaafa kana akkas jedhee ishii amansiiseetu mucaa kana gara baadiyyaarraa gara magaalaatti galee jechuudha. Gara magaalaatti galee gaafa kan maal godhaa suuqii banee ishiin birrii achirraa ergiti suuqiin hojjetaa suuqii isaa guddateef jechuudha. Ajaa'ibaatti suuqii isaa guddatee fi suuqii mi'a garaagaraa isa fidu isallee bukkeetti suuqii uffattootallee banee jechuudha. Sirriitti akka ajaa'ibaatti hojjeta jechuudha. Egaa haa hojjetu iyyuu malee lakkaa mucaan kun bukkeetti waan biraa hojjeta jechuudha. Waan isin ajaa'ibu dhugaa waaqa dubbachuu fi waan biraatidha inni kan inni hojjetu jechuudha. Mucaan achirraati birrii maal jettee hin ergiti ji'a hin ergiti inni hojjeta dhaqanii dhugaa dubbachuuf qabeenya isaanii baqa akka malee ta'e jechuudha namichi akka malee
Sirriitti jechuudha hin guddate bakka. Sirriitti guddatee lakkaa'inni suuqiin haa guddatu hin hojjeta isheen achi ergiti isheen icciitu jiru eenyumtuun beeku jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi kan isa jiru obboleettii isaa xiqqootu bira jira. Nuka kanumatti beekna malee eenyumtuun beeku jechuudha. Egaa inni mucaa mirree achi ergitee amma deemti waggaa furteessee inni illee makiinaa bitatee waan hundumaa bitate jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaan kun immoo gaafa sargiillee godhatanii fedha maatii ishii maleedha jechuudha. Sargii ishiin godhattee fedha maatii ishii maleedha. Akkuma jaalalumaan jiramtee jaalalumaan mana tokkotti galaniitu seerallee guuttanii jechuudha. Mucaan kun daa'ima godhatte malee seerallee guuttanii jechuudha. Egaa gaafa kan maal godha innoo gaafa ishiin galma jala geessu bilbila ishii biloo godhe dhugaa dubbachuudhaaf. Bilbila ishii gaafa biloo godhu jechuudha. Birrii tokko harkatti qabattee jirtu mucaan wayii maatii ishii gargaartee jirtu jechuudha. Waggaa afur hojjettee jechuudha. Dura waggaa lama hojjettee lafallee bitattee isaaf farramtee jechuudha. Yookiin jireenya mataa kooti jettee garuma isaatti naannessitee jechuudha. Amma waggaa afur hojjettee mucaan kun dhugaa waaqayyoo mee ilaala. Waggaa afur hojjetteetu ammas gaafa ishii birrii tokko harkatti qabattee jirtu. Egaa gaafa kan inni qabeenya sirriitti godhateera. Makiinaan bitameera. Suuqiin lamatu jira. Kanaafuu wanti ishiin birrii harkatti godhatte wanta biraa yaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Gaafa kana mucaan kun gaafa ishiin galuudhaaf mi'oota birrii harka ishiirra jiruun illee mi'oota bibbitattee gaafa ishii wanni jettu maal godha innoo bilbila ishii biloo godhe jechuudha. Gaafa inni bilbila ishii biloo godhu bilbila namoota biraati gaafa ishiin dawwaltu maal ture gaafa ishiin hiriyoota isaa maatii isaatti gaafa bilbiltu maatii isaas nuti sin beeknudha niini. Dhalli ishii bira jira. Sinii galee ishiin isaaf jettee maatii isaarraa gargar baateeni. Dhalli ishii immoo maatii isaa bira jira. Dhugaa waaqayyoo. Gaafa kan maal jedhuuni maatiin isaa nuti sin beeknudha. Isaan illee kaleessa harka qalleeyyii turani maatii sun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanta nuti beeknu harka qalleeyyii turani. Gaafa mucaan kun deemtee inni illee akkasitti haala kanaan jijjiiramu isaan illee sirriitti jijjiiraman jechuudha. Dhugaa waaqayyoo. Gaafa kana mucaan kana akkas jetteen jechuudha isheen. Jedhaniin jechuudha maatiin isaa. Bakka mucaan hin maraattee dhugaa waaqaa sinti dubbachuuf egaa laala turtii waggaa meeqa turtii kana keessatti turtii waggaa 9 hojjette jechuudha. Beeruut waggaa 3 hojjette achiimmoo waggaa 6 hojjette jechuudha. Turtii waggaa 9 jechuudha. Gaafa kana bakka dhugaa dubbachuuf mucaan kun sammuuma taate gara biyyaatti gaafa ishiin deebitee dhuftu bakka inuma diddee deebitee dhuftee gaafa ishiin deebitee dhuftu mucaa ishiillee akka ishiin argineef mucaa ishii biyya keenyarraa baay'ee gadi fagoodha. Biyaansi waan sa'aatii 6 minamni deemsa jechuudha. Lukaan dadhabsiisaadha jechuudha bakkichi lukaan jechuudha baay'ee fagoodha. Achitti geessanii obboleettii isaa achi jira akka ishiin dhala ishii sun ijaan agarree jiraniin fuudhanii mucaa sun achi geessanii jechuudha. Dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf yeroo ishiin gattee deemte immoo mucaa sun kan ji'a fudhate jechuudha mucaa xiqqaadha jechuudha. Yeroo sun jireenyumni itti hammaannaan uummataa keenya fooyyeffanne jetteetu kan ishiin daa'ima ishii ji'a afurii harmarraa fuutee lafa keessee deemte jechuudha. Egaa gaafa kana namichi kun maal godha? Neetii kan biraa fuudheetu jechuudha. Namni tokko icciitii kanan beeku jechuudha. Dhugaa amma inni fuudhee neetiin dhaldutte jechuudha. Neetii kan biraa fuudheetu neetiin deessee mucaa kan torbee lamaati yeroo ishiin dhangala jettu kana jechuudha. Yeroo ishiin dhangala jettee dubbattu deessee kan torbee lamaati jechuudha. Reefuu hospitaalarraa gara manaatti deemte jechuudha mucaan kun. Achi gaafa kana gaafa ishiin dhuftee bakka suuqii isaa dhaqxee maal jettee wanni jettu akka ishiin galtu kuban qabu bilbila biloo godhate waan ta'eef jechuudha. Yoggaa ishiin suuqii dhaqxee achitti isa dubbistee wani baay'ee rifatedha. Baay'ee gaafa rifatu gaafa ishiin seenuudhaaf jettu balbala cufatedha. Egaa niitii ishii sun mana keessa jirti waan ta'eef. Gaafa inni balbala cufatu akkam balbala natti cufata jettee ishiin achumatti iyyitee kana caalaa waajjira poolisii dhaqxee achitti iyyattee maal jettee wanti hundumtuu qabeenya jiru hundumtuu wanti tokko maqaa ishirra hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti tokko maqaa ishirra hin jiru. Maqaa ishii waan tokko keessa hin jiru jechuudha. Waggaa amma kana mulu hojjettee waggaa 6 ila ka waggaa 3 maatii ishiitti balleessite. Waggaa 6 mulu hojjettee birrii tokko keessaan qabdu jedheen jechuudha. Dhugaa waaqa keessaan qabdu jedheen. Gaafa kan egaa seerri biyya keenyaa dhugaa dubbachuuf yoo waaqayyo dhugaa kee guyyaa eegee baasirraan kana bee seerri biyya keenyaa ati nama tokko waan tokko laatteef jennaan dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf galagalaniyyuu sillaalan jechuudha. Ati dhugaa qabda jedhanii sillaalan jechuudha. Bara kana keessattuu miidhama ijoollee baay'ee jechuudha. Egaa gaafa kan maal godhuuni miceeyittiidhaan warri manni seeraas warri mana murtii wanti hundumtuu bakka irraan qabduudhaan mica'oo kan harka duwwaa ishee akkasitti ishee gaggeessan jechuudha. Harka duwwaa ishee gaggeessan jechuudha. Gaafa kana boossee imimmaa ishee xiruurfattee tokkoon ala ishee sin arganne lammaffaan
waggaa jaamuluu xaarte birii tokkoon arganne sadaffaan maatii ishiillee hin arganne. Egaa mucoo kana maal godhaniin akkanatti dhugaa waaqa harka duwwaashee jechuudha. Harka duwwaashee maatii ishiillee hin argu maatii kottee jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf maatii kottee yaa hin argottee yeroo suni aartee deemte jechuudha. Gaafa kana dhugaa dubbachuuf waaqayyoo yeroo kamiyyuu taanaan akka namaa miti. Waaqayyoo akka namaa miti. Dhugaa mucaa kanarraa waa guddaa barattoota abdii guddaan qabachuudha. Waaqayyoo akka namaa miti. Maaliif namni yoo si miidhe ati miidhama keessanitti jarjartee waan biraa ofirratti murteessiin malee yoo namni si miidheyyuu yoo namni dhugaa kee dhokuseyyuu yoo namni gadi si qabeyyuu waaqayyo guyyaa tokko guyyaa siif fide dhugaa dubbachuuf waaqayyo guyyaa tokko guyyaa siif fide jechuudha. Waaqayyo akkuma namaa boqoo ol si qabachuudha. Egaa micaawwan kun turtee amma kanaa turtee dhala ishee otoo argatiin osoo waan tokko hin jedhiin deebitee gara Dubaayitti deebite jechuudha. Gaafa kana mucaawwan gara Dubaayitti deebitee ta'u immoo ishee garuu baay'ee obsa qabeettidha jechuudha. Dhugaa mucaawwan kun osoo tokkotti waan biraa biratti murteessaa gara sammuu dhaqaa baay'eetu jira jechuudha. Egaa isheen kana keessatti dhala ishees otoo hin argiin otoo imimmaa ishee akkasitti cobsituu gara Dubaayitti deebite jechuudha. Gaafa isheen gara Dubaayitti deebitu egaa qabeenya meesoo tokko arganne isinii galee makan inni makiinaa lama bitate jechuudha. Makiinaa Ayisuusii tokkoo fi makiinaa Siinootiraakii tokko bitate jechuudha. Makiinota wanta garaagaraa hojjetan jechuudha. Egaa gaafa kan maal godhaa ishiin gara Dubaayitti deebitee Dubaayii waggaa lama bichaa hojjette jechuudha. Waggaa lama bichaa hojjettee Ameerikaa deemte jechuudha. Ameerikaa warri ishiin Dubaayii bira galte suni gara Ameerikaatti ishii fudhatanii deeman jechuudha. Ameerikaatti gaafa ishii fudhatanii deemanii Ameerikaan hojii ajaa'ibichee teessee gaafa kana bakka dhugaa dubbachuudhaaf micaa'us maatii sun biraa hin baatee qobaashii kireeffatte jechuudha. Qobaashii kireeffattee qobaashii hojjechuu jalqabde jechuudha. Maatii sun icciitii ishii itti himattee warruma duraa biraa galteetti deebite jechuudha. Icciitii ishii rakkina ishii gaafa hundumaa itti himattu ishii gargaaranii mana qobaatti hojjetattee hojjetatte jechuudha. Gaafa kana egaa oduu koo isiniif gaggabaabsachuudha micaa'uu kana. Egaa makiinaan isaa ishiin deemtee waggaa tokkoo fi ji'a afuritti makiinaa Siinootiraakii sun nama jaha baatee galabaxame. Namni sun waan tokko hin taane makiinaa sun garuu tokkittiin isaa namni jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuuf namni tokko hin duune garuu makiinaa sun tokkittiin isaa namni jechuudha. Akka jirutti caccabee bakka sunillee hin kaane makiinaa sun amma maattachi jiraadhaan dhugaa dubbachuudhaaf. Asumarraa makiinaa Ayisuusii immoo dhufee biyya keenyarraa magaalaa Kaachisiirraa ka'ee gara magaalaa Gincii dhufuudhaaf osoo deemaa jiruuti. Ayisuusii sun immoo karaatti yeroo sun haalli nageenya sirrii miti bara 2016 keessa jechuudha. Makiinaa sun immoo karaatti gubatedha. Warra harka qaama mootummaatiin argitanii laabbii namaa dhugaa namaa jechuudha. Otoo eenyumti ittiin bu'iin isinii galee dhugaa yoomiyyuu yoo miidhamteyyuu ati obsi daftee waan tokko ofirratti murteessiin malee waaqayyo imimmaan kee lafan kaa'u gatee sin gatu waan barbaade soo ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani muca'oo kana keessatti kana nu badhe jechuudha. Egaa kana caalaa makiinaa sun lachuu hin badeeni jechuudha. Gaafa kana hin taa'ee mucaan suni akka jirutti wantoonni suuqii jedhan hundumtu isaa gaddeemaa akka jirutti dhumedhaan. Inni gaa wanta qabu lafallee hin bitanne homaallee hin godhanne makiinuma bitatee suuqii immoo kireeffateeti kan hojjechaa jiru jechuudha. Argitanii qabeenyi fixeensa ati dhugaa namaan dabsiin jireenya kee keessatti dhugaa namaan dabsiin laabbii namaa ofitti dabarsuun barbaadi. Si galee argitanii osoollee hamma makiinaa sun wanta kusun bibbitellee too lafallee bitee raate jechuudha. Dhugaa rabbi silaa isa fayyada ture. Inni makiinaa bichuu dhaqee makiinaan kun hin gubatee lafallee hin bitannee hayin hojjetu mana kiraati. Gaafa kan waan achi keessa jiru sun mana kiraa sun hundumtuu waan kaffaluudhaaf naan gadhiisee gara baadiyyaa isaatti deebi'edha barreen gaddaa. Micaa'oo namichi kun mica itti fudhatee jechuudha. Amma isa jira baadiyyaa irraa qotaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu. Ishiin immoo waggaa baranaa kana jechuudha namoota biyya keenya nama jahatti mana ijaarte. Nama jahatti har namoota harka qalleeyyii jedhamanii beekaman nama jahatti kan isheen mana ijaarte. Ni hubadhaa. Dhugaa waaqa. Egaa maal isiniin jechuu barbaade seeti jireenya keenya keessatti dhala namaatti hin gafiin malee waaqayyo dhugaa keenya hin baasaa. Muca'oo kanarraa waan guddaa barattoota abdii guddaan qabaa. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Viidiyoo biraa nama wal deebinutti. Ciao nagaan turaa.